ركوان كلا ديني ده ركوب علينا قلت سبحان الله أما نزورار ربي ما أعرف سيزوري كوي akkanuma na godha wayita hin beekan isheen maal ta'eer akkuma akkaan godha na wallachiisa naan zoora ligidiin aggadhiisa. هنا قال أنت إجينا تفهموا جرتي أما إجينا تكاتي أركتي Gammachuudha kun. إجينا ما تكاتون قمتشوا لا إجي أكب بوتو قمتشوا لا مالي Gammachuu qabdaadhi isaati gammachuu takka si xiqqeessee iji. Karaa guddoo hojjete. إجي يا قد ولا مالي إجي تكارتين بيتو نمني الدنيا إجي سفر الدنا جا إنا إجي يا قد ولا Amiin gaa'is rabbi si haa fayyisuu beekta. من سبي من سبي زين زين سب نجا أكز جاكا فاميلي نما دي غروبر ولين بولا سينا ولين بولا بو قبنا بر نما جالتن زين نما جالتن أنك إني بكيني دي مولين دي موني سنة جراتا بر إيغا إجي يزوانا كانت ترتي أما هنا كانت هذه يجو إرغات الأكل ستي كانت هذه Amiin rabbi si haa fayyisuu rajul galataa waasi. Amiin amiin. إجي أدي بغراتين وأدن بيكم Amiin faamilii koo. Hai isbiik yoo kana bara fikirii إبسي bara. شو آمين دعاء سيقول ربي سيافا يسوع Amiin راكاسو amiin amiin. جانا ربي جيجو سورة يكبتي على سياباسو والله ربنا فايزين هواس ركون جرو ربي يونا فايز مال سورة كتير متي بكتنا ما دي آمين جاي آمين جاي أكو مكارا آمين جتت آمين جاي وسي تيجين دعاء يقول أكسلاتين جين آمين وما جاي ولد أبي هاي سيو تشكى ده وفقنا تشكى ده ملاف كباجرات سورة ونجت ربي سيها فايز جت هاي قومي أنا إنك تقلدي فين بنا بعد تسينجا لو كمان بعد تشوفين تاسا مرة كوكا ماما Dhugumaan dhukkubsattanii isa maaltu iyya? Dhugumaan dhukkubsattanii isa bonna iyyaa jiran. Kilaasii kaanii bar warra kilaasii kanatti warra dhukkube kilaasii tokkorra mamee ciciisaa jiru. Agartee? Hai. Kun amma maalinni hai dhukkuba badee san hundaa isin qabe moo maalinni? Doktor Asli qo'itti bilbilaan Doktor Asliin dhufuu qaba waan kanarratti. Hakuush. Yaa ibsaan eeyyaamimi sa'aan taa'ee dhukkubsattee bar. Dhukkubsachuun kan garaa akka nama illee osoo beeku garuu Mashallah. Namni akka malee sirraa bareedee sanirraa nu dammuu kun akkaata. Atama rabbi sodaa rabbi si haa fayyisu osoo qaddamu kanaaf jarjarsaa makuush. Inshallah rabbi fayyisee kaane si baanna waan jenne maraan goonaan hun rakkoon hin Akkamii beektaa namni gizee ilmoo dhalu pilaanaa yoo dhala malee ilmoo akkumatti namni gizee osoo dhalu nama naarsu akkas taatee bar dubbiin. Hello. Mee hoottuu dhukkubsatanii warri Faransa. Akka manni guutuun qofaa hommee Aslii guddii taane. Makkuush lafaan guuteera. Hommee gastirra hoottuu. Balaan nabbuutee mee hoottu dhukkubsatee jira kunoo hoottu mee. Isarra nama kaantu dhibame. Baate. itti minurra akka lafa ol nu butaa jiru. Makkuush. Qoy mee guys naa galchaa. Mee doktor. Thank you so much والله. يا ربي نفيسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلي نسير رفنا يسين. الرافن. كنا نمتن جدي برا ساجر أكم سا. ما يصيركم أنجراني مال تاتن. يا بناتي نلقمو جمرة. وفرا يساجر رفيدا لفنا أمرا. كورونا. نا إن. Bota isaati kophaa isaati miti bara. Doktor kophaa isaati miti bara namni ijoolleen adabamu deemtuuti dhukkubsattee nu harkatti. Reefta na hoteela siin dawwallee fakkii shama dhugaa dubbat. Nyaata sana fakkaata. Dhibeen nama hunda bakka tokkotti qabu hin jiru warri Awurooppaa duraan suusii hiriira bahu qabdanii bara wayyaan itirra kaatanii ganama gabbaa tokkoon keessa manatti nafina hiriira baya soba dhiita. Sooddaa na caqas.
Reefetana wayita hoteeloo eeti waa nyaannu dadawwalee ture argiteerti viidiyoo yoo sooba ta'e kun ibsaan kijimaa jettuuti. Na dhukkubanaan Nyaata sana fakkaate beektaa? nyaatan agarsiiste malee na dhukkubanaan hin jennu. Okkoo nyaata sanatti fakkaate kun akka naamma lafaan ijoolleen qaata. Manuma nyaataa san duratti baa bikkatti dhukkubsatan seena qabeessa qabsoo seena Nyaata qabeessa. kun maa isin nyaachisanii? Yaa akkasuma fakkaate waan bari weera fakkaate kun shampii kun anu osumaas ta'u fiigee deebi'a. Yaa Rabbi. Gara hammaamaa moo? Eekaa. Sarabbi beekaa miree baasrii kenna yoo fayyina iyyaana jenneeni bar. Maki dareeti maa dhabaam tareeyan? Na bira jiraatanii marfa ittiin dhaqqanu. Kun osan jedhaa baran rabbi si hafa jirtu waa'ee godhiidha waan biraatti si waamne. Rabbi ammaatti isin irraa fuudhanu kii Amiin. Ooyi isa uummata akka deeqaa meeqa jidduutti akka namni Amiin as dikee. Wallahi sodaatan amiin rabbi nu fayyisu. Oromoo summi miti kilorooksiinuun ajjeesuu didee bar hunduutu Oromoo. Waan akkasii sana yaadin fayyina inshaallah haltuuti Oromoo. Kuna ijoolleen baay'een soba jedhaa jirtu ijoolleen Faransaayota jira wajjin nyaannee sobanii jedhaa jiran kana. Maal kunoo nama asiin achitti agarsiisuu akka jijjiisan uummanni. mee nu ajaa'iba qabdanii bara mee Nama meeqa silaa kaadabamuuf deemu? nuti nama torba gaafa jenne hin beeknisa. Yeroo thank you so much. Ajaa'iba qabdanii bara. Amma furmaanni maal jettareeti? Na dhukkubee anis dooktar mataan na zooru jiraan afaan. Maaliif? Hayi akkam jechuu namni mana guutuutti akkami dhukkubsata? No, garaa beelasitti yeroon qabbana garaa beelasitti nyaatanii miqiqqoon qabuun ooltu. Garaa beelasitti waa nyaatan natti fakkaate. Ibsishaa. Soba yaa. Ibsishaa. Yaa ibsishaa. Daansii dandasaa jirtanii mi? Daansii maal? Kuna amma daansii dhageenya wallee. Laabboo hin dannasne maal dannasna subhaanallah nama rakku dannasa. Ibsaa. Wayyee makuush. Amma miseenjeraan viidiyoo waraabinaa erge akkumatti si beekaa fuula kee ilaalee. Dafi. Ani moo? Hayyee. Yoo har'a isin dhukkube boru hafuura fudhaa iftaan bayaa hiriira. Ilma baata ibsaa. Hiriirri tiyya ilma baatan. Adabbii diduu edhaa itti jabeeti kostor itti jedhe. Qoy. Adabbii diduu fi mi? Ya, family dafa. Gara sinu dhaadataa jiraniiti gabaabaa isaanii egaa. Ara hin sodaannu malee. Ara dafa family hin sodaannu qabnu garee garasiisaniin dhaadachaa turre maal taatan? Inti shem muramte guyyatu Mee fuula kana amma dhukkubsate? jalan aanoo muramte jaarsi jaartii gubbaa aanaa muramte mannee marramte muramte. Arsiin akkanaan muramte. Hai muramte hunda jettanii ture iddaan qoyme. Aanaa muramte mannee marramte. Namaan naa erga baati. Qoy qoy. Arsiin akkanaan muramte yaa ambaate muramte. Abbaan manaa qoma aanaa muramte. Yaa ibsishaa dhuguma dhukkubsate. Ibsishaa dhuguma dhukkubsate muramte jette. Laallattee taphattaa muramte gara laaftullee laallattaa muramte. Jaalattee taphattaa muramte. Kanaan arsiin